addunyaan qilleensa bomboleettii sodaachisaa keessa jirti. waliigalteen niwukilaraa Iraanii fi U.S diigamuun gara waraana hamaatti geessuu danda'a jedhame. addunyaan irraa qilleensa tasgabbii hin qabne keessa galte. qilleensa sodaa, qilleensa waraana fi qilleensa hamaan addunyaa dhuunfateera. rakkoon yeroo ammaa jirus kan agarsiisu hiikumsa waliigaltee niwukilaraa bara 2015 Ameerikaa fi Iraan gidduutti mallatteeffame ture. waliigaltee sun erga bara 2015 mallatteeffame booda abdachiisaa ture. haa ta'u malee bara 2018 Pirezidaantiin Ameerikaa yeroo sana Doonaald Tiraamp waliigalteen kun dhiibbaa hin qabu jechuun guutuutti diige. diigamuu waliigaltee kana booda Iraanis deebitee sagantaa Yuuraaniyeemii ishee badhaadhessuu jalqabde. Yuuraaniyeemii oomishuu sadarkaa sodaachisaa irra geessee jirti. Iraan waliigaltee Ameerikaan dhiyaate haala qaanqee waraanatti dhiyeenya qabuun diduuf murteessuun dhagahame. waliigaltee haaraan kun gidduu deemtuu Omaaniin kan dhiyaate yoo ta'u biyyoota lamaan gidduutti waliigaltee atoomikii haaromsuuf yaalii taasifamaa jiru irratti gufuu ta'eera. Ameerikaan Iraan Yuuraaniyeemii oomishuu dhaabdu jechuun gaafatte. qabeenya Yuuraaniyeemii amma jiru guutuusaa gara biyya alaatti akka ergitu cimsitee gaafatte. Iraan gama ishee mirga teekinooloojii atoomikii fayyadamuuf qabdu kamiyyuu mariif akka dhiyeessine beeksifte. Dippiloomatiin Iraan waliigalteen Ameerikaan dhiyeessite gar tokko qofa kan fayyadu jechuun waliigaltee akkasii keessa seenuu akka hin dandeenye beeksisaniiru. Ameerikaan immoo ifatti akeekkachiisa dabarsite. Yuuraaniyeemii kamiyyuu hin hayyamnu jechuun Tiraamp Truth Social irratti barreesse. waliigaltee kamuu yoo taasifnu Iraan Yuuraaniyeemii oomishuu hin dandeessu. akkasumas ergaa sodaachisaa fi ifa ta'e qabna jechuun ibse. addunyaan qilleensa bomboleettii sodaachisaa keessa jirti jedhameera. waliigalteen niwukilaraa Iraanii fi U.S diigamuun gara waraanatti geessaa jira jedhame. addunyaan har'aa qilleensa tasgabbii hin qabne keessa jirti. qilleensa sodaa, qilleensa waraanaa fi qilleensa hamaa addunyaa dhuunfateera. rakkoon yeroo ammaa jirus kan agarsiisu jeequmsa waliigaltee niwukilaraa bara 2015 Ameerikaa fi Iraan gidduutti mallatteeffame ture. waliigaltee sun erga bara 2015 mallatteeffame booda abdachiisaa fakkaata ture. haa ta'u malee bara 2018 Pirezidaantiin Ameerikaa yeroo sana Doonaald Tiraamp waliigalteen kun dhiibbaa hin qabu jechuun guutummaatti diigee ba'e. diigamuu waliigaltee kana booda Iraanis deebitee sagantaa Yuuraaniyeemii ishee badhaadhessuu jalqabde. Yuuraaniyeemii oomishuu sadarkaa sodaachisaa irra ga'uun ishee himameera. Gabaasni dhaabbata eejensii humna atoomikii idil addunyaa ba'e akka mul'isutti Iraan Yuuraaniyeemii ishee haga 60% oomishuu itti fufte. kun sadarkaa meeshaa waraanaaf barbaachisu parsantaa 90 irraa fagoo miti. iftoomina dhabuu fi gabaasota eejensii humna atoomikii idil addunyaa dhorkuun yaaddoon addunyaa cimaa dhufeera jedhame. Ameerikaan ifatti akeekkachiisa dabarsite. Yuuraaniyeemii kamiyyuu hin hayyamnu jechuun Tiraamp Truth Social irratti barreesseera. waliigaltee kamuu yoo taasifnu Iraan Yuuraaniyeemii oomishuu hin qabdu jechuun ibse. kun ergaa sodaachisaa fi ifa ta'e jedhameera. Iraan gama isheen deebii kenniteen teekinooloojiin keenya nagaa qofaaf garuu yoo humnaan nu dhorkuu jettan waliigaltee kamirrayyuu hin geenyu jette. mariin kamiyyuu bu'aa fiduu dhabnaan rakkoo sun gara waraana atoomikiitti ce'uu mala jedhame. Waashingten keessatti Tiraamp fi ergamaan isaa Wiitkoof sagantaa waliigaltee haaraa irratti yaada mormii akka qaban mul'isaniiru. Wiitkoof akka jedhetti badhaadhinni lammata naannoo Iraan keessatti hin jiraatu. kun sarara diimaa keenya jechuun isaan yaadatama. kana jechuun yoo Iraan Yuuraaniyeemii itti fufte Ameerikaan humnaan deebii kennuuf qophiidha jedheera. Wiitkoof yaada waliigaltee tokko irratti Teheraan Yuuraaniyeemii sadarkaa gadi aanaa qabu kan akka fayyadama hospitaalaa fi humna ibsaa irratti hayyamuu dandeessi jechuun isaan yaadatama. haa ta'u malee Tiraamp yaada kana mormuu Yuuraaniyeemii kamiyyuu hin hayyamnu jechuun dhaadate. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaa Araghchi gama Iraaniin deebii kennaniin Iraan teekinooloojii ishee nagaa qofaaf fayyadamti. ilmaan keenya lubbuu baasaniiru. akkuma kanaan homaa hin dhiifnu jechuun dhaadateera. haa ta'u malee gabaasni eejensii humna atoomikii idil addunyaa yaada nagaa jedhu kana Iraan ofiin dubbachuu irra dabartee hojiin ishee ifa miti. iftoomina dhabuu fi hubannoo dhabsiisuu jechuun qeeqa dhiyeesse. waliigaltee haaraan nufuuf mariin biyyoota Awurooppaa fi biyyoota baha giddu galeessaa keessatti adeemsifamaa jiru iftoominaan qabu jedhame.
mariin Omaan keessatti taasifamaa jiru bu'aa tokkollee finne akkasumas haalli yeroo ammaa jiru murteessaa fi sodaa hamaan kan itti fufuudha jedhameera. Ameerikaan waliigaltee haaraa dhiyeessite garuu Iraan fudhachuu didde. Akka gabaasaaleen miidiyaa jedhanitti rakkoon bara 2015 ka'aa ture ammas ka'aa jira. Itti fufiinsi sagantaa niwukilaraa biyyoota gara nagaatti fiduu danda'amu addunyaan gara waraana keessaan baamneetti deemti kan jedhu gaaffii kaaseera. waliigaltee niwukilaraa diiguun Ameerikaa fi Iraan addunyaa tasgabbii dhabsiiseera. Ameerikaan qoqqobbii deebi'anii kaa'uuf qopheessaa jirti. Iraanis fayyadama qoqqobbii yoo keessan deebiin kiyya cimaadha jechuun akeekkachiisa goote. Waraanni atoomikaa yoo jalqabe miidhaan isaa addunyaa guutuu galaafata. Biyyoota ollaa qofa osoo hin taane biyyoota galaana cina Afrikaa fi Eeshiyaa hunda sodaachisa. Kanaaf biyyoonni akka Ameerikaa fi Iraan dippiloomaasii irratti carraa dhumaa qabu jedhame. Yoo carraan kun gufate balaan isaa duubatti hin deebi'u jedhameera. Mariin har'a gaggeeffamaa jiru tasgabbii fi nagaa addunyaa fiduu danda'a. Garuu waliigalteen yoo milkaa'in addunyaan gara balaa hin tilmaamamneetti seenuuf deemti. Addunyaan iddoo murteessaa irra jirti.